wallisaan Ittiqaa Tafarii akkas jechuudhaan fuula FB isaa irratti waa'ee Lijiraa Yaared barreessee ture. Audio Jungle. Koomediyaan Lijiraa Yaared Zalaalam Baalchaa waggaa 7 ammaa ture. Obboleessa koo artistii Hacaaluu Hundeessaa wal arguuf wal baallamne. Koomediyaan Lijiraa Yaared waliin dhufanii wal argine. Sana dura ani Lijiraa Yaared hojii koomediyaa isaa hedduu jaaladhus eenyummaa isaa gadi fageenyaan hin beekun ture. Haceen ittoo mucaa kanaan wal baraa, ilma Oromooti, Finfinneetti dhalatee guddatee nama cimaadha, jabeeffachuu qabna naan jedhe. Anis hojii koomedii isaa akkaan hedduu jaaladhu itti himee guyyaa sana waliin turre. Erga guyyaa saniitii deddeebinee wal arginee hedduu walitti dhihaanne. Lijiraa Yaared nama naamusa qabu, gara laafeessa namaa, nama kabaju, nama eenyummaa isaan boonu, abbaa ogummaa koomedii, ogummaa fakkii, bobboca muuziqaa, bineensota bosonaa namni ijaan argullee sodaatu, akkasumas bineensota waliif diinaa mana tokko keessatti miti naannoo tokkoyyuu jiraachuu hin dandeenye ofitti madaqsee walitti madaqsee qabeenya uumama naannoo irratti hojjechuun nama kennaa addaa qabu akka ta'es nan bare. Yeroo sana ture hedduu walitti dhihaannee haasaan isaa hundi qoosaa haa fakkaatu nama kofalchiisan malee ergaa guddaa of keessaa qaba. Hojii aartii inni hojjetu ilmaan habashootaa akka malee isa dinqisiifatan biyya keessaa fi biyya alaatti iddoo gurguddatti agarsiisa adda addaa hojjeta. Biyya Ameerikaatti hojii koomediif deemee fakkii kaasuun dorgomee injifatee badhaafamuu fi biyya keessattis badhaasota garaagaraa muummicha ministeeraa fi pirezidaantii biyyattii duraanii harkaa nama fudhachuu danda'edha. Kennaa addaa uumamaan badhaafamee qaba. Lijiraa Yaared haala kanaan ogummaa isaan osoo hojjechaa jiruu ilmaan alagaa Oromoo ta'uu isaa gaafa baran jechoota arrabsoo adda addaa eenyummaa isaa xiqqeessu itti darbachuu eegalan. Sagantaa adda addaa irratti ilmaan alagaa warruma Yaared harka qabee ogummaa isaan leenjise. Dabalatee warri jibbinsa Oromoo qaban dhiibbaa hamilee isaa buusu hedduu irratti raawwatan. Erga haala isaanii hubate booda xumura bara 2017tti gaafiif deebii GTV irratti dhihaate. Odaa guddaa morma irratti kaawwatee dhaqe. Kan morma keetti kaawwatte kuni maali jedhanii gaafannaan ani ilma Oromooti, kan morma koo irraa odaadha, ibsituu eenyummaa kootiiti jechuun deebiseef. Lijiraa Yaared Itoophiyaawinnet isaan jedhan Oromoo fi Oromummaa akka hadheeffattu caalatti yeroo sana kan hubateef. Inninis Itoophiyaawinnetii isin leellistan Oromoo fi Oromummaa balaaleffattu fudhadhaa qidee seenaa, anis saban qaba, anis biyyan qaba jedhee kan dugda isaanitti laate isa durii caalaa gara Oromoo fi Oromiyaatti fuula isaa guutumatti naanneeffate. Yaared alagaa biraa kabajaa fi maallaqa guddaa argachuuf jecha eenyummaa isaa san osoo hin dhoksin faayidaa isaan biraa argamtu cinatti dhiisee eenyummaa isaa dabarsee of laate. Hojiiwwan isaa sana booda waan Oromoo fi Oromiyaa ibsu hedduu hojjechuun sagantaa Oromoo hedduu bareechee jira. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti lafa hektaara 40 ol ta'u iddoo duraan xuraawaa adda addaa itti gatamu qulqulleessuun paarkii ajaa'ibaa hojjetee bineensota garaagaraa walitti madaqsee akka iddoo daawwannaa ta'uuf hojjetaa ture. Warri mataa ol qabachuu isaa hin jaalanne ilmaan alagaa irraa adabachuu hin dandeenye. Miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti arrabsoo hedduun itti duulan. Inninis arrabsoo arrabsumaan deebisaa ture. Wanti kun dhawaataan hammaachaa dhufe. Isa dhuunfaadhaan arrabsuu bira darbanii uummata bal'atti darbanii eenyummaa isaan arrabsaa turan. Maatii isaa faanas walitti dhihaannaa waan ta'eef na waamanii irra deddeebinee arrabsoo isaaf akka deebii hin laanne gaafanne. Tole jedhee dhiise. Oolee bulees yeroo inni miidiyaa hawaasaa Feesbuukaa fi TikTok irratti liif seenu arrabsoon itti cimee obsee yeroo dadhabe deebii wal fakkaataa deebisaaf.
Anis irra deebi'een dhuunfaadhaan ofitti waamee ati osoo isaan caaluu baatte jarri kun sin arrabsanii dhiisi waan isaan ittiin caaltu hedduu qabda. Ogummaa keen iddoo guddaa geessee inaafsisuu dandeessaa hojii eegaltetti xiyyeeffadhuun jedheen. Kana booda liif hin seenu yeroon seenes deebii isaaniif hin laadhu jedhee waadaa naaf galee guyyoota muraasaaf onlaayinii irraa fagaatee ture. Waa bubbulee itti deebi'e. Waadaa waan nuuf gale nu dhokatee seenee waan ta'e dubbatee baha. Isaanis itti duuluun inninis isa duraaniitiin olitti deebi'ee deebisaa laachuufii eegale. Inni beekamaadha. Maqaa isaa sirriitiin dubbata. Isaan dhokatanii akkaa'untii sobaa feek akkaa'untiin dubbatanii isa aarsu. Hiriyaa koo akka obboleessaatti jaaladhuu fi waan kamiyyuu yoon jedheen maatii isaa caalaa na dhagahu dhimma kana irratti garuu of to'achuu fi na dhagahuuf humna dhabe. Oromoon sanfuu qaba. Arrabsoo hin beeku. Ani arrabsoo isinuma irraa hin bare. Hoodhaa waan keessan fudhadhaa jechaa ture. Dubbiin jabaachaa dhufee arrabsoon gara amantiitti ce'aa dhufee gaafa sana eega kaayyoon ilmaan alagaa kan galma gaheef Oromoon inni itti dheeffatu amantaa koo tuqte jedhee warra alagaa caalaa itti duule. Jaalala amantaaf miti nami eenyummaa isaa jibban saba isaa itti dulchifatan ogummaa isaa irraayis gufachiisan. Agartanii amantaan Oromoof amantaa qofa alagaaf immoo qawwee ittiin Oromoo warra kuchiistuudha. Isaan xiyyeeffannoon isaanii guddaan kaayyoo isaa irraa gufachiisuu fi sabni ati itti dheeysite kun wabii siif hin ta'u isa jechaani turan hojiin agarsiisan. Liji Yaareed miira keessa galchanii arrabsoo amantaa dubbate. Oromoon itti duullaan dhiifama gaafate. Alagaa caalaa Oromootu dhiifamni siif hin malu jedheen. Gaafa amantii namaa xiqqeessan homaa itti fakkaachuus baatu namni hedduun biyya keenyaa dhimma amantaa irratti dhiifama hin beeku. Amantaan dhiifama hin lallabne garuu hin jiru. Amantaa dohoo godhattee yookaan amantaa waabeeffattee ilmaan alagaa akka feete yoo taate namni gaafatu hin jiru. Gaafa Oromoo ta'e garuu lafatu garagala. Seerrinis gaafuma san olaantummaa isaa agarsiisa. Liji Yaareed amantaa arrabse jedhameef dhiifama gaafatee ture ni didame. Dhiifamni yoo hin godhamneef garuu yakkamaa ta'ee argamnaan seeraan gaafatama malee sababni hammeenyi adda addaa irratti raawwatamuuf hin jiru. Yaareed waraanni mootummaa hedduun mana jireenyaa isaa cabsanii seenuun erga to'annoo jala oolchanii booda reebicha daangaa hin qabne irratti raawwatan. Konkolaataa gubbatti erga fe'anii reebuu qofa osoo hin taane rifeensa isaa irraa cicciruun du'uu qabda jedhanii itti dhaadatan. Kuni ajaja eenyuutiini? Hundi isaanii saba biraati. Aangoon isaanii nama shakkame to'annoo jala oolchuu bira hin darbu. Tarkaanfiin fudhatame garuu jibbinsa eenyummaa isaa irratti kan xiyyeeffatedha. Mana hidhaa keessatti gaafachuuf deemee guyyaa 3 dubbisuu hin dandeessu jedhameen guyyaa 4ffaatti gargaarsa namaan argadhe. Liji Yaareed amma murtii tokko malee mana hidhaa keessatti ji'a 5ffaa dabarsaa jira. Nutis isa jarri Oromoon wabii siif hin ta'u jedhanii arrabsaa turan isatti dugda laannee ragaa baaneefii jirra. Dhimma isaa namoota fala ta'uu laata jedhee gaafadhe hundi dhimma isaa warra oliitu qabatee jira jedhu. Yaa warra olii warra ol hin ilaalle mee isa gadii isin ilaaluuf jedha obboleessa keenyaa fi fakkaattota isaa shiraan kiyyeeffaman qubanuuf qabaadhaa. Miila Bakara.